Oroonni maadiyaatiin isin rakkisee fuulli keessan hedduu takka isin jibbisiise akkasumas gaafii hedduu na gaafataa turtan. Kunooti har'a deebii isaa qabadhee isin dhufeetiin jira. Egaa maaskii kana namni fayyadamee maadiyaatiin achi buute irraa ta'a. Guyyaa meeqa fayyadama akkamitti fayyadama inni kun maali kan jedhu hagadhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Egaa namni ilaaltan immootu namoonni akka keessanii fuulli isaanii maadiyaatiin miidhame hedduu jira waan ta'eef sheer gochuu hin dagatina. Akkasumallee akka viidiyoon kun nama hedduu bira ga'ee namni keenya irraa fayyadamu laayik godhaa. Laayikiin keessan akka viidiyoon keenya yookaan viidiyoon kiyya nama baay'ee bira ga'uuf na gargaara jechuudha. Kanaaf laayik gochuudhaan jalqabaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alamanni isaa namni keessan nagaa isin jecha warroonni biyya alaa jirtanis warroonni biyya keessa cinaa jirtanis marti keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya keessaa qabu. Hordoftoota kiyya akkam jirtan mee nagaa keessanii dalagaa maal fakkaata afyaan akkamii isin jecha har'aan tana deemee dhufeetiin jira. Har'a maaliif dhuftee jettan egaa har'a akka durii viidiyoo wal fakkaataanii miti. Ani waan fi kiyyaa fayyadamirraa akka isinillee fayyadamtan barbaada. Akkasumas waan isin fayyadu takka yoo ta'e viidiyoo isiniif dalagu jechuudha. Akkasuma har'a waan isin fayyada jedhee itti amanutu akka isin qabadhe dhufeetiin jira. Akkasumallee gaafii namoota hedduuti. Sagaleen keenya cufamee raqufaa dhiifama isiniin jecha. Egaa walumaan gara viidiyootti deemnaa isaa isinitti baay'ee hordoftoota kiyya. Ani waan isin fayyada jedhee isiniif gadhiisu tokko laala hundi keessan jechuudha. Irraa fayyadama laalu qofa osoo hin ta'in akka isin irraa fayyadamtan barbaada. Keessattuu shamarran keenya egaa viidiyoon har'aa mootu namoonni baay'een illee na gaafataa turtanii akkasumallee osoo isin illee na gaafatuu baattanii wanti kun isin fayyada. Kanaaf fayyadama isin jecha qajeelumaan gara viidiyootti deemna. Egaa kaameraa gadiin garagalchuudha. Waanuma salphaa walitti goona waan ta'eef waan 3-4 takka. Argatanii kun damma ishii kun baay'ee miti garuu haa ta'u ammaaf damma kana itti aansee harceen kun isinitti mul'ata jedheeti yaada. Egaa hordoftoota kiyya fayyadama dirqama keessa shamarranii harcee kana dheengadda gizee abishii daakuu gizee mi'eessituu daabboo isin hojjedhu irraa mifadhee ture asiin jechuudha kuni. Kunuu waa lama asirratti argaa jirtan kuni asiin harcee zinjibilaatu jira. Asiin immootu harcee ruuzaati jechuudha. Lamaan isaatu amma nama kiyyatti daakee harcee zinjibilaa kana dheengadda qimamii shaayii yoo isin dalagu isinitti himee ture jechuudha. Irraa mifadhe fuula kiyyaa fi keessattuu shamarran keenya maadiyaatiin rakkise jettanii hedduuta kana gaafattan yeroo makamuu jechuudha. Harcee zinjibilaa kanatu madha salphaadhaan nama rakkisu hin jiru. Zinjibila gara barbaadanii karaa salphaan isinitti himaan. Zinjibila maal gootanii irraa dhixxanii qulqulleessanii quncee misaa wajjin mafaffaqaanii bulleessan timaatii mafaqaqsaniin jechuudha. Haala salphaan isinitti himaa. Isaa yoo faqafaxanii kaatan adurra keettan bakka qulqulluu waan qulqullura keettanii adurra keettanii hin gogostanii saniin booda hin tumatan jechuudha. Tumattanii waan qadada qabuun naqattanii yeroo kamuu damma wajjin dibattan. Hedduu takka balleessa jechuudha. Maadiyaatii hedduu takka ani immootu harcee ruuzallee manaa waan qabuuf itti dabale jechuudha. Garuu wanni isin beekuu qabdan harcee abishii takka harcee maadiyaatii balleessu jechuudha. Gosoota harcee kanneen keessa wanti guddaan maadiyaatii balleessu keessa gahee guddaa qabu akka dubbisee argetti illee akka itti fayyadametti illee jechuudha. Harcee zinjibilaatii fi harcee abishii. Harceen abishii illee hedduu takka bareedaadha. Maadiyaatii hedduu takka balleessa. Lamaan san fayyadamaa isiniin jedha. Hadhammoo waan kan manaa qabu isinitti agarsiisaa jira. Harcee zinjibilaatii fi harcee ruuzaati. Harcee ruuzaa kunis fuula keenya bareeda waan ta'eef itti dabalama malee isin yoo lamaan kana hin qabne kanneen lamaan keessaa harcee zinjibilaa qabaattan isaa fi damma qofa fayyadamtanii fuula keessan isinirraa balleessu jechuudha. Guyyaa 10 garuu fayyadamuu qabdan hordoftoota kiyya. Itti aansee immootu wanni kanatti godha dibata kanatti godha jechuudha. Isaan lamaan kana dibatti godha dammatti godha. Ani wanni isin beekuu qabdan ammallee deebi'ee isinitti hima. Waan mana jiruuf kanneen itti daddabale malee isa kanneen keessaa isin waa lama qofa fayyadamuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyya wanni isin beekuu qabdan isa kanneen hunda eessaa fuula kanneen hunda mana hin jiru jettanii akka isin dhiistan hin barbaadu. Kanneen keessaa waan lama yoo mana kee jiraate gootee itti fayyadamuu dandeetti jechuudha. Itti aansee damma kana xiqqoo itti godha. Xiqqoo waan itti tolle fadhaan baasuun xiqqoo masumarratti beessa. Hagas takka itti godha jechuudha dammallee. Egaa waan kana qopheeffattanii yoo jettan qaama qopheessitan kun torbaan tokko firiijii keessa ni taa'a. Wanti baduu itti galu hin jiru waan ta'eef aannan yoo barbaadan itti godhadha. Aannan yoo itti gootan garuu guyyaa 2-3 ol hin tursiisina. Aannan sun waan balleessuuf jechuudha. Hordoftoota kiyya qaamaan qopheessu kun garuu aannan ittiin godhu sanumaaf aannan illee irraa misi jechuudha. Ooyilii kana xiqqoo itti godha. Gaastar ololaana akkuma argaa jirtan kanallee suutuma tilmaamaan itti godha jechuudha. Fal'aanaan waan ittiin tolleef kaameraa gadi deebisuun xiqqoo biiziidha. Muddee meera waan ta'eef
saniif jechuudha. Akkana gootanii waliin geettani. Kaan waliin geekuun maal inni harcee ruuzaa, harcee zinjibilaa fi damma akkasumas dibata ooliivaa jechuudha. Kanneen itti godhee mi'ati yoo dibata ooyilii manaa qabaatte isa wajjin harcee zinjibilaa qofa fayyadamte hedduu takka bareeda. Dawaa maadiyaati jechuudha. Dawaa maadiyaati balleessuun tokkoffaarratti jiru harcee zinjibilaati. Zinjibila jiidhaa isaa san faqafattanii bishaan isaa san bishaan dinnichaa wajjin walitti gootanii illee fayyadamtan hedduu bareeda. Adda isaatitti illee bishaanuma zinjibila qofa faqafattanii akkana dhibbiibdanii waan akka gaabii yookaan akkam akkasiin jedhu waan laafaa wayiitiin bishaan sanduuqaa fuula keessan yoo dibattan hedduu takka isinii bareechisa. Akkasumallee maadiyaatii hedduu takka balleessa. Dawaa maadiyaatiif anfii kiyyaa fayyadamee arge keessaa harcee zinjibilaatii fi harcee abishii yookaan shuqooti jechuudha. Isaan lamaan kana kanaaf akka fayyadamtan barbaada. Namoonni viidiyoo darbe irratti na gaafatanii turani. An jidduu viidiyoo biraa dalagee namoota saniif deebii akka ta'u akkasumallee hundi keessanii fayyadamaa isiniin jedha. Wanti kana wanni isin beekuu qabdan maadiyaatiin qabu jettanii hin dhiisina. Akka maadiyaatiin isinitti hin baaneef illee isin tajaajila jechuudha. Wantoota akkanaa kana mana keessanii guutanii yeroo takka yoo akkana walitti qopheeffattan wantoota amma isiniin jedhe kana akkuma tanaan dura isinitti agarsiisetti bifa harceetiin mana keessan keessatti daattanii waliin martanii waan qadaada qabutti naqachuudhaan achumaa guyyaa mana keenyatti dabarsina. Kunoo mana keenya keessa oolaa hojii keenya hojjetata. Ganama akkuma nyaata nyaannu san alwala ammas dheena kan turbee duraa san dhiisee ture jechuun fuula kiyya dibatu iyyuu dhiisee ture. Amma garuu haga isiniif leengadda isiniif viidiyoo waraabee ture guyyaa 4 dura harcee sana walitti qopheeffadheen booda ganama akkuma nyaata sanitti qursii yookaan ciree nyaannee geessinee gara hojii kiyyaatti dabareen booda haga meeshaa dhiquu haga gibbii xaraguu haga maal godhu hindi badheetumaan dalagadha jechuudha. Yoo geesse firraa dhiqaa kunoo fuulli kiyya maashaallah anaa asas natti gurraachata. Yeroo wayii maadiyaatiin natti ba'e wallaahi dhugaa isiniin jedha. Bakka gaduma ba'uu na jibbisiisee isiniin jedha. Hordoftoota kiyya akkam akkanatti namatti ulfaatu waan fi kiyya argeef isinillee fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Osoo maadiyaatiin isinitti hin beenillee fuula keessaniif hedduu takka bareedaadha. Waan manatti fayyadamnu kana fayyadamuu hin dagatina. Kireemii bituu hin deemina. Wallaahi kireemii bitina isiniin jedha. Waan manatti fayyadamnu kana caalaa wanti nu fayyadu hin jiru. Ani maadiyaatti natti ba'e bakka hedduu takka na jibbisiise gabboon fuulli keessattuu immoo nama diimarraa hedduu takka fokkata hin beeksisa. Ani fuulli kee uumama irratti wanta kanatti ba'ee hin beeku alhamdulillah. Garuu gisee ulfata isaan natti ba'ee bakka manaa bahu kana na jibbisiise wallaahi kaan itti dibe watak. Egas booda yeroo wayii dubbisee argadhee harcee wanni kana zinjibila bishaan isaatiin yaalee egas booda karaa harceetitti illee jijjiira karaa sillee ilaalee akkasumas deebi'ee mootu harcee abishii fayyadamee dammarojii isumaan na dhiise jechuudha. Kanaaf isinillee isinii qooduu barbaada. Amma haasaa isinitti dheeressine fakkaata. Gara hojiitti deemna. Fuula kiyya dhiqadhe saamunaa dhiqatuu qabdan. Jalqaba yoo waan akkanaa kana qopheessitan jalqaba irratti saamunaa dhiqattanii dibattan maamaan kaatee jirti. Egaa maamaan kaatee egas booda egasiitis gabbeesseen booda garaan deebi'eetiin jira. Maalirratti dhaabee fuula keessan yeroo maaskii mana gootan fayyadamtan kan saamunaa sirriitti dhiqadhaa fuula keessanii farka keessanillee saniin booda bismillah akkanatti ni dibattanii. Oroon maadiyaatiin nu rakkise jettan kana ilaali gizee takka haadha fayyadamtee dhiisuu osoo hin ta'in osoo addaan hin kutin torbaan tokko fayyadama. Warri maadiyaatiif dibattan jechuudha. Warri noormaalii fuula keessaniif osoo waan ta'in akkanatti nyaata vaayitaaminii jechuun hin danda'ama. Osoo fuulli keessan waan akka hin ta'in akkanatti of eegdan akkasumatti isinii tura jechuudha akkuma bareedisanitti. Kanaaf dirqama fuula keenya waan tokko wallaahi nu harkaa badee deeffachuuf deeffachuuf hedduu takka namatti ulfaata hedduu takka jechuudha hordoftoota kiyya. Garuu osoo inni si biraa osoo inni si jalaan badin yookaan immoo harkuma keetirra yoo inni jiru yoo seeraan qabatte irra bareeda jechuudha. Yoo badee suuqaan isaa makaraadha. Akkasuma wallaahi fuula waan ofii kiyya argeeshanii maadiyaatiin keessattuu hedduu takka nama jibbisiisa. Kanaaf warri maadiyaatiin na gaafattan kaan ammoo jedhe kana marallee karaa hedduun jira isiniif dalagaa. Ammaaf garuu kana yaala isiniin jedha. Hedduu takka namatti tola fooliin isaallee harcee ruuza san keessallee harcee quncee burtukaanatti godhee ture gisee hojiidhaa baay'ee namatti tola fooliin isaa. Haala kanaan waliin geettanii ijaa bakka na jalaan tunnee fi anis illee dibatuu danda'a. Akkana dibannee kaafee kanaan harkaaf luka kiyya dibadhee yeroo biraa amma muddameetiin jira maamaanis baatee turte hordoftoota kiyya. Amma kana godhee daqiiqaa 15 takka tursiisee walitti deebina turtiin keessan hanga dhumaatti na waliin haa ta'u. Laayik gochuu hin dagatina.
yeroo gaarii dabarsaa. Egaa hordoftoota kiyyaa kunoo daqiiqaa 10 booda dhufeetiin jira. Garuu isin wanti godhuu qabdan daqiiqaa 20-25 tursiisuu qabdanii. Akkuma argitan kana jira dibata waan of keessaa qabuuf hin goggonne jechuudha. Maaliif dibata oliiva dabalee jira dammallee waan qabuuf hin goggonne. Sanittuu immoo ani maamaan natti kaate jiddumaan daqiiqaa ni ariifadhellee daqiiqaa 10 qofa tursiise. Maaliif ani beeka waan ta'eef isinitti himuu wanti an qabu daqiiqaa 20 fi sanii ol osoo tursiistanii hedduu takka filatamaadha. Saniin booda maal gootanii osoo hin dhiqatin dura jalqabarra akkuma dibattanii daqiiqaa 20 yookaan 30 tursiistan booda harka keessan qulqulluudhaan hin rigdan jechuudha. Suuta jettanii fuula keessan akkanatti masaajii gootanii bifa geengootiin bakka maraa jechuudha. Fuula keessan haga hidhii keessaniin dabalate akkasumallee namoonni hidhiin keessan isin jalaa gugurraashatu akkanuma isin babbaqaquu isin jalaa guguree isin rakkisoo jiraate maaskii kanarraa fuutanii hidhii keessan dibachuun gizee raftan jechuudha. Ittiin buluu dandeettanii ganama ofirraa dhittan iddoo takka bareedaadha. Hidhii goggoguuf akkasuma hidhii gurraachaa'uuf akkasuma babbaqaquuf illee dawaa guddaadha. Maashaallah ilaala akka inni jiru hedduu takka laaffisa fuula maaskiin kuni. Namni maadiyaatiin itti ba'ee dhugaa isin jedha viidiyoo kiyya kana jalatti jechuudha. Namni na gaafattanis ta'e namni akkasumas nan gaafanne ofii maadiyaatiin fuula keessan irra jiraatu waan kana osoo addaan kutiin guyyaa 10 fayyadamaatiin koottaa asuma jalatti koomentii na barreessa. Hedduu takka bareedaa waan ofii kiyya argeef jechuudha. Kanaaf akka isinitti fayyadamtaniif isinii qoode egas booda kunoo ni dhiqadha jechuudha. Akkasii sukkumeen booda maashaallah kunoo ni dhiqadha. Fuulli kiyya akka waan dibata wayii dibadhee fakkaata. Akkuma argitan kana maaliif jennaan dibata of keessaa qaba maaskiin kun jechuudha. Saniif akkas fakkaata. Egaa akkanatti illee dhiiftan rakkoon qabu garuu yeroo kamuu yeroo hojjedhu ofillee gizee maaskii fuulaa kan ofii kiyyaa fayyadamus ta'ee viidiyoo hojjedhu sa'aatii booda jechuudha. Sa'aatii gara 10 fi sanii tokko akkasitti hojjedha. Kanaaf dhumarra dibata kan dibadhe jechuudha. Dibata nama tokkoof guyyaa dibatuun hin ta'u. Ana garuu fuula kiyyaa naa ta'ee jira waan biraan barbaachisu waan ta'eef jalqabumarra maaskii kana fayyadameen booda kan dibadha akkasiin tolu abdiin qaba. Egaa hordoftoota kiyya asumaan immoo warroonni as dhini kana maatii kee taatanii viidiyoo kee daawwataa jirtan yaada babbareedaa na barreessaa jirtani. Akkasumallee warroonni jalqabarra maatii kee turtan hedduu takka galatoomaa isin jaaladha isin kabaja bakkuma jirtanitti fayyana ta'a isinin jedha. Warri haarawaa taatan immoo dafaa gara maatii simboo koottaa isinin jedha viidiyoo hojjedhu hundi akka isin bira gahu subscribe gochuudhaan na hordofa. Egaa akkuma dur isinin jedhe maaskii kanarraa hidhii keessaniif hedduu isinii tolcha hedduu isinii bareecha warri hidhiin keessan gurraachatuun isin rakkisellee kun furmaata akkanuma dibattanii ittiin bultanii viidiyoon kee kana fakkaata ture hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti itti deemnaan gasitti fayyana ta'a. Bye bye.